حافظة ولين سر الدوري فعنده ما جيتي جاتي تمام أبقى ولين عليه سنقول ده هو لاندي نقول ما بدي توبر ديما نبلي سايل مينما كما جيجي كما ما سيبريني فما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هورتو في أجي فتوة أنا جالا أكم جرتنا خسني فجأة جره نونتلين كتربي أجي نجرب كجرتنا تيجا نجا سنتها تون سنجا أكسمت تيجا أنا مارك أبتر بتوچون كسن وأنا جزء كنا ما هو الجيسا وأنا جزء كنا ما أجاب سيسا تكا كابت لتين سيدوفه أنو سمالي وطن أكما كوبا كابتنا كوبا بيتن للي حافظنا رانتنا واللي بباني دماش رافي حافظن رانتنا دماشن دولتها جروان حافظ أنجته ميو جمانو خلالو تا حقول متي دبيان كسا واحد جرا حقول ما كوبير كتي نفعنا تروح أنا سينجا أكسمتي كأجل دماشي يو دماشن دلها كده Dimashi ililin bano adiam ban takkan jagai an dimashian tadi akumit itu pata menamin wahid dura jetenu jurusin hasa hangga seti dimashuma an fatya an dimashin kapa ada dimashin antar rutin abisan tu namo ililin an dimashi jadi Neka walumaanu amma karaa qilleetiin isin dabarsaa amma dhuma qophiiti jetti nafana turan isin jaa. warreen koomantii naa barreessitanii keessaanillee na dhuftanii illee hanga fatiyaan malaggaltu hanga fatiyaanii fi baar walitti araaramanii taa'ee manuma rabaasanii gadi beehinii yoo bultii fatiyaadhee khayyaattu taatee naan jettanii wallahi daawwattoota fi hordoftoota khayyaa bultii fatiyaa tijja. Bakka kanatti maal isin namni maaliif ilillii teenya maaliif mana arabaatii gadi hin beeknii maaliif mana arabaa taa'u jirtaa namni akkana jettanii ni hirtanii namni tokko ni jira namni tokko akkana jeen nama akkana jiruun dhabdee jechuudha nama kootu irraa gabbii dalaga irraa gabbii mana galii jiruun dhabdeeti baaris hin jenneeni. Kanaaf jechuudha amma dibbin ishee ibdee jechuudha waan akkana kana dalagu jirtu jechuudha. Bilis asumaanuu illi dhaamsan adeemsiidhaama. Ammallee haasaa kana keessatti waa hedduu haaftee illee jira keenya. Ijoollee fatiyaa hundaa gaafatu jirtu jechuudha. Illi wanni hafiza. Baasawaa amma dura viidiyoo dabartarratti ishii waa ijoollee haatee ijoollee gaafattee ijoollee nama fidaadhaan haati maal jetti haati ijoollee gabbaatee fatiyaan maal jetti quba qabdee jechuudha viidiyoo san garte ishii loltee narraa adabadhu nan tuqunii jetteen osoo gartuuti ammallee deebitee tuqu jirtu jechuudha miyyoo tun dhiisuu hin deemtu wallaahi isin miyyoo tana nama seena nama wallaahi amma eeggadhaa. Wallahi osuma kana jennuuti nama jechuudha warra naannoo ishiitti dhaabsan hunda gana waattuu bute sun jennu hatta walaba fatiyaa gootti hatta walaa fatiyaadha fi walaa manguddoo warra manguddummaadhaan nuni baay'irraa siirii sheekha bira geessinee quraanatti qiraasimnee irraa hinaa warra yoo san hundaa yoo isaan daddafanii dura haanti waan kana bakka ittiin godhin miyyoon tun jira hundaa'u dhamasu teessi. Akka namni hundi dubbanne qulluuf teessi. Inni malmaa tokko jalqaba irratti haa waan dira kana hojjete Oromoon safuu qabdi. Jara keenya dubartiin Oromoo takka safuu qabdi jechuudha. Oromoon safuu qabna. Haa dira kana hundi ishiin gara jabeenya keessa hojjete bir tun Oromummaan jamtu bir Oromoodhaatiin malee. Bultii namaa diidee waan kana dalayde ammas deebitee sancaalaa akkana waan sancaalaa akkan dalagu godhu jirtaa jettee jechuudha jedhan. Irraan ooltu jechuudha wanni kun
waan fedhe akka fedhe nama goonteessi nama dhiiga namaa qabu miti jechuun jedhe. Caalaa yaadaaf siniin jedhiin jira hin boobu qaalee keessan isiniif godhame. Mee daborsaatii akka gorsa keessan jitu ilaalaa naarrabsuu miti arrabni waan balleessaa malee waan tolchu kafaletti mana arabaa kana na yaamaa oolee isinii galee ani hin dhaqu jechuudha hin galuun waan feete sanii yookaan waan feete sanii bu'a malee mana arabaa kana gabbihee baal bira ililleetu hin jirtu waan gafatiyaa fi baal walitti araaramanii isinii galee baal dhugaa jaarsaa hiyyaa abbaa mana hiyyaati isinii galee. Abbaa mana hiyyaati qaalessa godhuun godha. Harallee booloo qaalessa guddisuu hin taanu ammoo bakka teenti jiru. Bakka kanatti jaarsa kijaan beekaa qaalessa hin godhu. Qaalessa hin godhaa jirti. Garuu ammoo manatti hin deebi'u yoo inni manatti galan hin deebi'u. Namni karaa manaa kootu mana galii jettu ni jiru hin jiru jechuudha. Isheen tiraasa silaa haga fatihaan adeemta kana. Mana galuu barbaadde jechuun wallaahi asumaanuu aan dhaamsan isin hin dhaamu warreen akka manguddoo taatanii waan kana jara kan dubbii haasaa dubbii kana haasoo jirtan dubbii kana biran taa'inaa itti saganteessinaa dhaqaadhatti ammaan tanatti akka irraa gidduu fixan asumaan dhaamsa isiniif dhaamu wallaahi maaliif yoo dibbiitti boodaratti dibbii guddoo kan jirtu jechuudha. Wallaahi boodaratti ammas waan biraatu uumamuudhaan adeema. Biyyoon tun haa ammaan dara du'u hagaatti sirii gootee sheekha maali? Wanni muka dheeyitee awwaalama sheetaan rajimi nama waa godhu bira dheeyitee waan kana sirii sanatti goote beekadhaasin akka yoo bara kana dhabde akka ammas maraachitu akka waatti gootee maraachitu beekadha ammas waan biraatu uumamuudhaa ta'a waan biraatu jara kana hundutti jara kana sadeen gidduutti uumamuudhaa ta'a mijootana akka dabtanii bakka itti gootan yookaan seera jira seeraan qabdanii hiitan asumaan dhamsa isinii dabarsaa jechuudha. Maali rakkina qabaayee siree dawwee. Ilmi maatii sirra dawwaltiin taate bilbilli hamma guyyaan yoo nama dawwaltee namni aalamni guutuun ittiin achi bitanii ni dhageessaani. Hayya amma aalamni guutuun maalis jibba maafis maalis godhe. Maalis godhe sababa keessatti narraa hojjeta. Haafis waliin sirra dawwee fan andumaashiitti jaati tamam. Bakka walirraa dheeru sun qabu. Bakka kanatti maal seetanii jalqaba irratti hafiisan dhugaadhaaf harkaa isheetti sababa isheetti jalqaba irratti dubbiin taate jechuudhaan baaralleen tumee hedduu midhamte jechuudha. Nama hedduutu arrabse. Hatta walaa haadha gootti arrabse jechuudha namni miidhatan sababa isheedha jechuudha. Kanaafuu jecha ammaan tana deebitee akkamiin irratti dawwaltee hokko ijoollee baar gaafattu baar sirkii jalaa haasuu yoo sirkiin baar cufaa taanan hokko isheen irratti dawwaltee handumaa jeeteeti minaa minii jettee haasattu ijoollee gaafattu mee maal fakkaatti? Waan kana si jaaleef numaatu horii si galee. Ani dumaatii ni qaba. Dumaatii biyya sadii haa qoffatanii nan beeku. Akkan jaatii baartee ni raanfatte? Akkan jaatii baartee ni raanfatte? Taatee jaatii baasaa ta'uu yaadisa jaatii baasaa ta'e. Baartau ni raanfatte hin beektu jettiin. Handumaa jeeteeti mee deequmaan nama siin fadhu an siin jaaladhu nama siin fadhu siin jiru nama dumaashumaan ta'e hin barbaadu dumaashiin qabaa yoo tokko. Akkuma gaddeebitee dumaashiteetii jettee irra deddeebitee haatu jirti jechuudha. Maal ijoollee har'aan tana wanni viidiyoo kana kaawwadee jiru beeku viidiyoo kana haa godhamu daawwadhaa waa hedduu keessaa barattan viidiyoo kana biraan guutunaadha sheer gurguraadha haa godhamu daawwadhaa maaliif jalqaba irratti namni waan kana sirrii tana akka bahar ishii jiraatu gootee bahar kana haala ishii deebistee jechuudha. Waan kana haan daleeydan sirrii daleeydi. Sheekh Mukaa jechuun waatu goote. Kanaafuu jecha booda irratti mijoon tun yoo kanamuu achi achitti wacee wanni guutaa ta'e amma waan biraa daleeyde jechuudha. Waan biraa dalaguu dandeessi jira kan antana dhaamsa isin dhaamu keessafuu
ballo shofaa hedduudha bayaan fa'a warreen dubbiidhaan keessa quba qabdan bal'inaani. Osoo ishiin mijoon tun waan karaa biraa karaa dubbiidhaan keessa qottee jechuudha waan biraa takka hin balleessin osoo ishiin waan balleessine ammaan tana dhaqqabuu ni dandeessanii dafaadhaa dhaqqabana siin jedha. Basta alamni beekee uffati yaa qofa. Sadiifaati jaatii baarii ni jaartiin beeku silattanii danda'u. Dhagee haasisa dila kanaas loliin dhiyoo tana hunda dilaatiin arrabsitee waa meeqa jirtu andumaashiitii jajjeen kabajaa sii qabuuf usuuf jira. Ammallee naani loliin sii galee tasa qabbaadha. Wayii si gaafachuu fadha. Nama gaafata dhugaatiin haa ta'e dubbiitti qabdanii Hayya yoo si gaafadde maaliif Fatiyaan kun barma isaanuutii jaala. waa'ee Fatiyaan gaafa jiran faleetti waa'ee Fatiyaan akkasirraa dhabamtu keessa Fatiyaan haa jiran. Hanya Fatiyyaa yoo jettee gaafatti masaanuu diyyaa mee dhalaa akkatti masaanuu jaalattu. Filaalee wanni kun masaanuu diyyaa eessa jirtii jetti wallaa qablaa nafitti jennu. Ida wanni kun namni kun wallaahi ittiin akkanaan gootu miyyoon tun ittiin akkanaan gootu kalas wallaahi dubbii tana jechuudha achi laatee argu jira miyyoon tun dirqama akka ishiin uummata jara san hundattuu waan goote godhuu deemtee waan goote jara kana isaan hundaa'u dhamaastee akka isaan dubbanne namuu akka jechuudha namni ishitti dhiyaatu hundaa'u nama karaa Fatiyyaa dhiyaatu hundaa'u akka jechuudha isaan dubbanne akka ishiin gootu irraa mul'atte jechuudha jara keenya. Kanaaf jecha osoo dubbiin tun harbeetti hin seenne jara keenya feliis akka qabdan sumaan du'aa godhaaf hin siin jedha. Amma bara halaan miila asiin gaafanne sii galee ijoolleen namni tokko keessatti jira ijoollee sanoo eenyu bira jira isiin oo mul'attee himaan barbaanne siin jechuudhaaf waan takkadaa akkasii gaafachuu danda'u malee. Ijoollee maalis gaafata ijoollee akka godhu gaafatte akka haadha mana taa'atte ijoollee gabbaatu gaafatte. Ijoollee maal siin gabbaasuuf fedhettis ijoollee abbaa. Shuuf jara keenya deebitee ammallee ijoollee gaafatte jechuudha. Dubbii tana bakka ijoollee sanarratti amma dura baariin fiiggoo dabalata irratti ijoollee yoo kophaa ishee mana irratti ijoollee maaliif na bira hin finnee akkana jetteen jechuudha. Sana irratti namoonni hedduun arrabse Fatiyaanis haati ijoollee gabbaatee intala ijoollee tiyyarraa maal qabda? Jaarsaan kee bahaarii malee ijoollee tiyyarraa maal qabdaa jettee dubbattee jechuudha irraa. Fatiyaan sun gabbaatee wanta kan jenne hin arrabsine illeedha. Almaraa dhaabbadhaa nan tuqinaadha. Ijoollee tiyyas hin geenyadha. Jettee dhaamsa dabarfatte jechuudha Fatiyaan sun. Ammas lammatanyaa akkasii gad deebitee ammas ijoollee tan gaafattee dubbii tan qoqqottee dubbii tan kusaakottu maal fakkaatti jechuudha waan Fatiyaan feene takka waan bisiif hojjettu jechuudha miyyoon. Kanaaf jecha piliis jara keenya dhaamsa tokkoon isin dhaama asumaanii wallaahi isin du'aama godhaa fi itti dhiisa wallaahi rabbi biyyoota kanallee rabbi haa qajeelchu jaadha. Rabbi gaa'ee Fatiyaallee ijoollee ishee asitti nagaan deebisee bultii isaanii guutuu ta duraanii san caalatti akka isaan wajjin jiraatan hawwinaa fi akkasumatti hundi keessanuu du'aayii godhaafnis hin jaa waan haqa dhumatti na daawwattaniif hedduu takka galatoomaadhaan isiniin jaa qophiin diggata irraa tana fakkaatti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.